रेडियो वर्रोंगेलाती रेडियोन वर्रोंगेला tokkummaa waldooti Oromoo warroongeelaa Awurooppaatiin qophaa'e torbanitti si'a tokko dhaggeeffattoota biyyootii gaanfa Afrikaaf naannoo isaatiif akka lakkoobsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 12 hamma sa'aatii 12:00tti dambalii gabaabaa kiilooheerzii 15,515 yookaanis meetir baandii 19 irratti kan isin qaqqabu tamsaasa wangeelaati. Kun reediyoo warroongeelaati. Harka fuunee attam jirtu jaallatamtootaaf kabajamtoota dhaggeeffattoota reediyoo warroongeelaa. Reediyoon warroongeelaa sagantaa ishee guyyaa har'aa qabattee kunoo dhiyaatteetti. Sagantaa keenya har'aa keessatti ergaa sagalee Waaqayyoo qabannee dhiyaannee jirra. Ergaa sagalee Waaqayyoo har'aa kan nuuf iddoo obboleettii keenyaa hojjettu wangeelaa Raggaatu Nagariiti. Egaa xumura sagantaa keenyaatti akka obsaan waliin turtan kan isin affeeru qopheessaa raadiyoo warroongeelaa Ani Roobsan Makkootii sagantaa keenya wajjin yeroo eebbaa qabaadhaa jechaa faarfannaa kanaan gara ergaa sagalee Waaqayyoo har'aatti isceessa. Abbaa muudaan qabne ilkoo gaarii hin cabne gooftaa Yesuus koo ol jaalubuu kaaftee natti hin cuufanne haaloo natti hin kuufanne istee cubbuu koo fuudhee lubbuu edikee narratti ta'uu akeekikee edikee narratti ta'uu akeekikee. Seetanaaf mijatini Ooftaa koo harkaa kee dursee homtuu naatti ni tatini Embaadoon mallattoo biraa ormi naatti ni datini Hundattuu situu naaf jira ati naatti nirratini Barakunda siflaadhee Kadese kandon jirate Sidu kande majabate Barakunda siflate Kota ese fanno ko bate Sidu kande majabate Negara se fanna Waaqayyo saaguyyaa kana mul'inne sagalee Waaqayyo keessaa iddoo tokko dubbiseni yeroo gabaabaadhaaf erga walii wajjin ilaallee booddee gabaabsinee Waaqayyo waliin kadhanna. Sagalee anarraa akka dubbifannuuf yaadee macaafa raajii Milkiyaas boqonnaa 4 lakkoofsa 1-3 jiru maqaa gooftaa Yesuusiin nan dubbisa. Raajii Milkiyaas boqonnaa 4 lakkoofsa 1-3 akkas jedha. Waaqayyo gooftaan maccaa kunoo akka iddoo ibiddaa gubuu dhiifama. Waaqayyo gooftaan maccaa kunoo guyyaan akka iddoo ibiddaa gubuu hin dhufa. Yemmus warri koortuunii fi warri hamaa hojjetan hundinuu akka cidii hin ta'u. Guyyaan dhufu sun isaanin guba. Hidda yookiis damee isaaniif hin hambisu. Lakkoofsa 2 isin warra maqaa koo sodaattaniif garuu aduun qajeelummaa inni qarrisaa fayyina of keessaa qabu isiniif hin ba'a. Akka jabbii goora keessaa ba'ees gadi baatanii hin burraaqxu. Yemmus isin warra hamoota hin dhiittu isaanis guyyaa'an waan kana godhutti koomee keessan jalatti daaraa hin ta'u. Kana ana Waaqayyo gooftaa maccaatu dubbate. Ameen. Hin kadhannee bara sagalee kanaaf. Haleluuyaa. Sagaleen kee jiraataadha gooftaa. Sagaleen kee aboo qabeessa, sagaleen kee aangoo qabeessa, sagaleen kee humna hojjetuuf keessaa qaba. Abbaa keenya sagalee kee kana ati dhuftee laphee tokko tokko dubbachuu jaalala kee ta'u.
fooneen miti hafuuraan akkas dhaggeeffannu. Gurri hafuura keenyaa baname, lapheen hafuura keenyaa baname yaa Waaqayyo Gooftaa akkas dhaggeeffannu, akkas irraa barru. Waan ati nuuf jechuu barbaadde, ergaa ati guyyaa kana nuuf qabdu sirraa dhaga'uu akka dandeenyuuf maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin gurra hafuura keenyaa nuu saaqe, laphee hafuura keenyaa nuu saaqe. Iddoo kanatti argame yaa Waaqayyo Gooftaa iddoo kana dhufnee sii wajjin wal agarre, sirraa dhageenyee sii wajjin dubbannee mana keenyatti galuu akka dandeenyuuf ayyaanni kee nuuf baay'atu. Maqaa Gooftaa Yesuusiin ameen. Maqaan Waaqayyoo haa galateeffamu. Yeroo Kirismasii darbee obboleettii eebbaa biraan tureni waldaa isaanii naqee, waldaa isaanii immoo akkuma carraa isaan immoo sagalee Waaqayyoo waliif hiru turani. Sagalee Waaqayyoo tiksii walii hiru turani. Yeroon dhaqee tiksii fudhadhu tiksiin naa ba'ee sagaleen amma dubbisee Milkiyaas boqonnaa 2 boqonnaa 4 lakkoofsa 4 irra jiru. Isa sagalee kan jedhu kanaadha. Isin warra maqaa koo sodaattaniif garuu aduun qajeelummaa inni qaarrisaa fayyina of keessaa qabu isiniif hin ba'a. Akka jabbii goorana keessaa ba'es gadi baatanii hin burraaqtu. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Baay'ee namatti hin tolu sagaleen kun. Isin warra maqaa koo sodaattaniif aduu qajeelummaatu inni qaarrisaa fayyina of keessaa qabu isiniif ba'a. Sagalee jedhutu naaf argadhe akka carraachuudha. Baay'ee dhuman gammadee baay'ee natti toleen manatti galee bakka mana kootti fannifadhee tiksii sana fudhadhee galee. Torban lamaan darbe yeroodhuma darbe keessa sagalee kana deebi'ee dubbisuutti hin ka'e. Gaafa sana tiksitti mashee lakkoofsa 2 kana duwwaadha kanan dubbifadhee kanan baay'ee itti gammadee kanan baay'ee natti tolee tiksii mashee lakkoofsa 2 faara jirtu kana duwwaa ture. Yeroo darbe garuu mee maaraa macaafa Milkiyaas kana gootummaa masaan dubbisuutti ka'e. Hundi isaa walitti qabamee jira. Maaliif akka sagaleen kun dubbatame, eessarraa ka'e akka sagaleen kun dubbatame, maal jechuu Waaqayyo akka barbaade gootummaa macaafachaa yeroo dubbisu caalaa naa gale. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Macaafa raajii Milkiyaas kun nutti keenya akka beennu macaafa kakuu moofaa keessaa macaafa salumaati. Raajota warra maayinir piroofeet jedhan keessaati. Gara dhumaarratti barreeffamedha. Seenaa macaafa qulqulluu warri qoratanii macaafi kuni dhufaatii yookaan dhalachuu Gooftaa Yesuus Kiristoos dura bara 430tti akka inni barreeffame. Yeroo suni yeroo sabni Israa'elii boojuu Baabiloon jalaa waggaa 70 garbummaa waggaa 70 booddee boojuu Baabiloon jalaa deebi'anii biyya isaaniitti Waaqayyo akkuma isaaniif kakate biyya keessanitti isin deebisa jedhee akkuma isaaniif kakate biyya isaaniitti deebi'anii manni qulqullummaa isaanii ijaarame dallaan Yerusaalem Nahimiyaa faa ijaaranii Zerubaabel faa mana qulqullummaa ijaaranii jireenya isaanii isa normaalitti deebi'anii waggaa 100 erga jiraatanii booddeedha raajiin kun kan inni dubbatame, raajiin kun kan inni ka'e, raajiin Milkiyaas kun. Raajiin kun yeroo ka'u Waaqayyo sagalee isaanitti fide, sagalee yeroo sana isaanitti dubbachuu barbaadu isaanitti fide. Sabni Israa'el yeroo sana Waaqayyo kakuu kakteeraaf biyya keessatti sanitti isin deebisa, deebiseen isin ijaara, mana qulqullummaa keessan deebiseen ijaara, masaraa Yerusaalem deebiseen isin ijaara, yeroo deebitan immoo isinan eebbisa jedhee Waaqayyo isaanitti dubbateera saba Israa'elitti. Kanaaf amma manni qulqullummaas ijaarameera, masaraan dallaan Yerusaalemis deebi'ee ijaarameera, jireenyi isaanii noormaalii ta'e. Waaqeffannaan isaanii isin gaggeeffama jechuudha. Sanbataa gara sanbataatti yeroodhaa gara yerootti aarsaa isin kennu isuma dur gochaa turan sana isa dur otuu garbummaatti hin kennamin gochaa turan sana luboonnis mana qulqullummaatti deebi'anii uffata lubummaa isaanii uffatanii yeroo yerootti mana qulqullummaatti aarsaa kennuu dhufaniiru. Sabni Israa'elis dhufanii aarsaa kennuu sagada garaa garaatti deebi'anii garuu yeroo ta'anii ilaalan jireenya isaanii baay'ee geeddarama qabu. Jireenya isaanii baay'ee akka yaadan hin taane, akka yeroo akka yaadanii akka eeganii dhufan hin taane. Hin kadhatu boqonnaa 3 keessa olattanii ilaaltanii iddoo aarsaa kootii imimmaan keessaniin ittu jedha Waaqayyo. Iddoo aarsaa kootii, iddoo aarsaa Waaqayyo imimmaaniin hamma dhiqanitti Waaqayyo kadhatu. Aarsaa garaa garaa dhiyeessu mana Waaqayyo keessatti.
garuu meerree jedhaniitu waaqayyo irratti gongomu. Meerree kadhannaan keenya maa dhaga'amuu dide, aarsaan keenya maa fudhatamuu dide, maaliif fuula waaqayyo irratti sibatamuu dide, meerree waaqayyo inni isin eebbisa jedhe maa dhufuu dide jedhaniitu waaqayyo irratti gongomu sabni Israa'el. Kanaaf waaqayyo isaanitti dubbate. Boqonnaa tokko keessa yoo dubbii yoo boqonnaa tokko ilaaltani akka isaaniin jedha aarsaa naa dhiyeessitu jedhe lubootaan aarsaa naa fiddu jedhe aarsaan isin naa fiddan garuu aarsaa ciiggaa isaadha jedhe mana kootti waan isin fiddani wanta isa bineensaan iji isaa ijaan qabne jaamaa hir'ina garaagaraa kan qabu okkolaa kan qabu mudaa kan qabu aarsaa sana fiddaniitu aarsaa sii dhiyeessina naan jettu. Akkas gochuu keessaniin waaqayyo na ulfeessan utuu hin ta'in anaaf ulfina na dhowwattani anaan na salphiftani aarsaa okkolaa mana kootti fiddanii wanta mudaa qabu baattanii dhuftanii waaqeffannaa okkolaa mana kootti fiddaniitu na ciiggaasistani na gaddisiistani ittiin jedha waaqayyo. Isaanii nuyi gochaadhuma jirraa jedhu waaqayyo wajjin walii galleedhuma jirraa jedhu waaqessaadhuma jirraa jedhu waaqayyo wajjin jirra bakka barri araaraa nu dhufeeraa ibsan. Waaqayyo garuu isaanii wajjin jiru. Lapheen waaqayyo garuu gaddee jira. Hafuurri waaqayyo garuu isaanitti gaddee jira. Akka inni barbaadetti hin taane ammayyuu waliin galle. Dur waaqayyo saba Israa'eliin kan inni komatu yeroo isaan biyya garbummaa jala jiranis yeroo garaagaraas raajota kan biraa yoo ilaaltanii waaqa kan biraa waaqessanitti jedha waaqayyo. Attaniitu waaqa biraadhaaf aarsaa laattanii kanaafanii isin eeggame kanaafan isin abaare kanaafan fuula koo isin irraa deebiseedha raajota warra kaaniin yeroo laattan kan milkiyaas garuu waan isin dhibu ciiggaasuun hin hojjetame aggaddi waaqayyo isaanitti gadde manuma waaqayyo biyya ta'aniiti otuma aarsaa waaqayyo geessaniiti otuma waaqayyoof sagadaniiti otuma mana waaqayyootti deddeebi'aniiti yeroo yerootti wanta ta'uu irra jiru uffannaa qulqullaa'aa uffatanii aarsaa barbaachisu fidanii wanta ta'uu irra jiru godhanii luboonni iddoo aarsaatti wanta gochuun isaan irra jiru saramonii ta'uu irra jiru hundumaa godhu waaqayyo garuu wajjin jiru waaqayyo garuu hin gadda wanta ciiggaa isaa akkas jedhe waaqayyo lakkoofsa boqonnaa tokko keetti ani waaqni hundumtuu sabni hundumtuu waaqa aarsaa naaf kennani maqaan koo guddaadha maqaan koo guddaa saba hundumaarraan aarsaa fudhadha biyya hundumaatti beekamaadha guddummaan koo ani waaqa guddaadha ani waaqa ulfina qabeessa isin garuu na tuffattani isin garuu na tuffattani kanaan iddoo aarsaa kootti xureessitani ittiin jedhe waaqayyo aarsaa keessanirraa kanaafan ija koo deebise kanaafan iddoo kanaafan eebbi keessan kanaaf eebba akka eegdan kanaaf eebbifamuu dadhabdan ittiin jedhe waaqayyo. Boqonnaa lama keetti immoo waaqayyo akkas ittiin jedha saba Israa'eliin inni abbaan ilmi abbaasaa akka kabaju hojjetaan immoo isa hojjechiifatu akkuma kabaju meerre ulfinni sinnaaf laattan abbaa naan jettu abbaa kee utuu naan jettu abbaa koo ittanii na waamtu garuu ulfinni abbaaf ta'u isin biraa argachaa jiru jireenya keessan keessaa ulfina abbaaf ta'u isin keessa argaa jiru waaqeffannaa keessan keessaa jireenya abbaan ilma isaatiif kennu ulfina abbaan ilma isaatiif kennu isin irraa argaa jiru hojjetaan isa hojjechiisuuf akkuma ulfina kennu ulfina sana ani isa isin hojjechiifatu argan ta'e ulfinni koo meerranii ulfina koo salphiftaniitu jedhe waaqayyo akka isaanitti gad dubbata. Boqonnaa sadii keessatti immoo yoo dhaqxanii ilaaltanii waaqayyo akka isaaniin jedha isin naattani isaanii jedha naattani akkam goonee si hannee dhani gaafatu sabni Israa'el maal goonee si hannee akkamitti si hannee jedhu isin mana qulqullummaa kootii keessatti nyaataaf dhugaatiin akka ta'uufi kurnaffaa keessan gombisaa kootti galchaa isinii jedhee ture aarsaa keessan mana kootti fidaa isinii jedhee ture isin garuu isa na duraa hatuudhaan na gaddisiiftan naattani isaanii jedha maqaan waaqayyo barbaraa na galateeffamu. Egaa kana itti dubbachaa dhufeetu waaqayyo boqonnaa 4 keessatti egaa guyyaatu dhufa isaanii jedhe saba Israa'el
guyyaatu dhufa jedhe boqonnaa 4 keessaa akkuma nama dubbadhe lakkoofsa tokko kaasee irra deebi'ee dubbisa. Akkas jedha Waaqayyo gooftaan maccaa kunoo guyyaan akka iddoo ibiddaa gubuu in dhufa yemmus warri kooranii fi warri hamaa hojjetan hundinuu akka cidii hin ta'u guyyaan dhufu suni isaanin guba ibidda yookiis damee isaanitti hin hambisu ibidda akka ibiddaa gubu yemmus warri kooranii fi warri hamaa hojjetan hundumtuu akka cidii hin ta'u guyyaan akka cidii ta'e akka cidii gubu guyyaan firdii hin dhufa jedhee dubbata Milkiyaas. Egaa baay'een keenya akka beeknu raajiin Milkiyaas kuni baay'ee isaan ergaan isaanii guddaan waa'ee dhufaatii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan dubbatudha. Raajonni baay'een waggaa Yesuus Kiristoos dhufuusaarra waggaa dhibba baay'eef waggaa kuma baay'eerra akkuma waa'ee dhufaatii gooftaa Yesuus Kiristoos dhufee dhalachuusaa akkuma dubbatanii Milkiyaas iddoo kanatti baay'ee qulqulleessee dubbata guyyaa firdiitu dhufa. Guyyaa firdiitu dhufa. Guyyaa ani abiddaan gadi dhufutu jira. Guyyaan gargar baastu jira jedhee Waaqayyo dubbata. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Egaa isa guyyaa firdii waa'ee guyyaa firdii isa dhufu sana guyyaa firdii isa dhumaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fooniin dhufee dhalachuusaa itti dabalees immoo deebi'ee dhufuusaa ergaa of keessaa qabudha. Guyyaa firdii waa'ee Milkiyaas dubbatu kun iddoo kanatti. Ani iddoo kanatti har'a waa'ee isaa dubbachuudhaaf utuu hin ta'in kanan dubbachuu barbaade waa'ee aduu tolaatu isiniif ba'a isaanii jedha. Isin warra maqaa koo sodaattaniif garuu aduun qajeelummaa jedha asirratti. Aduun qajeelummaa inni qarrisaa fayyina of keessaa qabu isiniif hin ba'a. Haleluuyaa. Warra hambaa taataniif warra maqaa koo sodaattaniif garuu jedha. Isin warra maqaa koo sodaattaniif warra sagalee koo eegdaniif Waaqayyo dheekkamsa baay'ee boqonnaa kana guutummaa isaatu dubbisne baay'ee namatti tola. Raajii Milkiyaas kana ani baay'ee ofii koo keessatti ilaale waan isiniif. Baay'ee waan baay'een irraa baradhe waaqeffannaa koo tajaajila koo adeemsa koo kadhannaa koo waan baay'ee keessa deebi'ee kan ilaalu na godhe boqonnaan kun isa dhugaa isinitti mudaaf macaafi raajii Milkiyaas kun. Hinuma fiigama namaa ta'utti hinuma fiinna hundumti keenya hinuma hojjenna sanuma jenna kana jenna hin kadhanna garuu akka Waaqayyo nutti dubbatu deemaa jirra. Akka Waaqayyo nurraa barbaadutti akka sagaleen Waaqayyo jedhutti deemaa jirra. Waaqayyo maal nurraa barbaada? Jireenyi keenya jireenyi kiristaanummaa jireenya rituaalii miti. Ajjirri dhaqanii aarsaa aarsuu yeroo murtaa'e dhaqanii waa gochuu achi immoo deebi'uu akkas gochuu miti jireenyi kiristaanummaa. Jireenyi kiristaanummaa jireenya laayif istaayiliidha. Bulanii ka'anii waan itti jiraatanidha. Bulanii ka'anii jireenya namaarraa yeroo hundumaa wanta namarraa calaqqisuun irra jirudha. Jireenyi kiristaanummaa addaan dhaabbatanii lallabu miti. Kiristaanummaan addaan dhaabbatanii faarfachuu miti. As dhaabbatanii tajaajiluu miti. Mana waaqootu deddeebi'uu miti. Jireenyi kiristaanummaa jireenyaan jiraachuudha. Waaqayyo duukaa bu'uun rileeshnshiippii Waaqayyo wajjin qabaachuun jireenyaan jiraachuudha. Sagaleen Waaqayyo isa kana yeroo baay'ee nutti dubbata. Kanaaf isin warra maqaa koo sodaattaniif garuu akkaan isinirraa barbaadetti warra aarsaa dhiyeessaa jirtaniif garuu aarsaan keessan fudhatamaa warra ta'eef garuu garaa keessan keessaa qajeelummaadhaan warra naalattaniif gowwummaadhaan warra naalattaniif na sodaachuudhaan iddoo anaaf kennuudhaan mana koo keessa warra deddeebitaniif garuu isiniif aduu qajeelummaatu ba'a jedha maqaan Waaqayyo bara baraan galateeffamu. Egaa aduuma tokkotu ba'a. Aduudhuma tokkotu ba'a guyyaa firdii sana. Aduun ba'u sunii jedha warra maqaa koo balleessaniif warra jallootaaf warra hamootaaf aduu sana keessaa qara abiddaatu ba'a jedha. Aduun sun qara abiddaa of keessaa qaba. Qarri abiddaa sun warra anaaf ulfina ilaalle isaaniin akka cidii godhee isaan gubedha maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Isiniif garuu jedha warra ana sodaattaniif warra maqaa koo sodaattaniif aduu qajeelummaa qarrisaa fayyina of keessaa qabu
isiniif hin ba'a jedha maqaan waaqayyoo bara baraan galateeffamu. Kanaaf guyyaan waaqayyoo kanatti guyyaan waaqayyoo kuni warra isa abdataniif warra isa amanataniif warra isa garaa qulqulluudhaan garaa qajeelaadhaan fakkeessuun utuu ta'in isa nama argu waaqayyoon ilaaluudhaan warra deddeebi'an isa laphee nama argu isa hafuura nama argu isa jireenya nama argu waaqayyoon ilaaluudhaan warra tajaajilan warra mana isaa keessa jiran warra isa waaqessaniif aduu qarrisaa fayyina of keessaa qabutu isaaniif ba'a jedha. Maqaan waaqayyoo ulfaatu. Waa'ee guyyaa waaqayyoo kana guyyaan dhufu kun guyyaa sodaa isaa akka ta'e macaafa qulqulluu keessaa iddoo baay'eetu dubbata. Isa kana baay'ee hin dubbisu. Isaayyaas boqonnaa 27 lakkoofsa 4-5 dubbisne guyyaan sun guyyaa sodaa isaa akka ta'e sagaleen waaqayyoo dubbata. Warra hamoota irratti warra jalloota irratti warra abboommii isaa eeguu dadhaban irratti guyyaan sun guyyaa ulfaataa akka ta'e. Amoos boqonnaa 5 lakkoofsa 18 irratti ilaalle duumessa ulfaataa dukkana ulfaataa akka dhufu waaqayyoo dubbata. Maqaan waaqayyoo ulfaatu. Isin warra na amantaniif garuu aduu fayyinaa ifa fayyinaa ifisaa immoo fayyina of keessaa qabu aduu qajeelummaatu isiniif baay'ata. Maqaan waaqayyoo ulfaatu. Waa'ee ifaa kana aduu isa ifu kana waa'ee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akka inni dubbatu sagaleen waaqayyoo nutti dubbata. Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 12 irra yoo dubbisne waa'ee ifaa sana gooftaan Yesuus Kiristoos ofii isaatii utuu inni dubbatu argina. Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 12 akkas jedha sagalee kana yeroo baay'ee dubbisna baay'ee beenna. Yesuus ammas immoo namootatti dubbate ani ifa biyya lafaati. Namni ana duukaa bu'u ifa jireenyaa qabaata malee dukkana keessa hin adeemu. Haleluuyaa. Ifa jireenyaa sanatu ba'aaf jechuudha. Gooftaa Yesuus Kiristoos warra isatti amananiif guyyaa dhufaatii isaanii sana ifa jireenyaa isaaniif ta'a. Ifa jireenyaatu isaaniif ba'a. Fayyinatu qarasaa keessaa isaaniif ba'a. Maqaan waaqayyoo ulfaatu. Gooftaa Yesuus Kiristoosiin amanuudhaan isaan wajjin garaa qullaadhaan amanamummaadhaan isaan wajjin jiraachuudhaan namni anatti amanu ifa jireenyaatu isaaf ba'a. Maqaan waaqayyoo bara baraan ulfaatu. Haleluuyaa. Qaarasaa keessa fayyinatu jira. Argamuu gooftaa Yesuus Kiristoos keessa isaan wajjin jiraachuu keessa isa biraa ifa ba'u keessa fayyinni akka jiru hiikamni akka jiru eebbi akka jiru ol ka'uun akka jiru sagaleen waaqayyoo nutti dubbata. Maqaan waaqayyoo ulfaatu. Yesuus Kiristoos ifa akka ta'e inni ifa jireenyaa akka ta'e Yohaannis irra deddeebi'ee iddoo baay'eetu dubbata. Boqonnaa 4 Yohaannis lakkoofsa boqonnaa 1 lakkoofsa 4 isoo ilaalle isma kana dubbata. Gooftaa waa'ee Yohaannis waa'ee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yeroo dubbatu akkas jedha waa'ee isaa yeroo dubbatu 3-4 dubbisa. Wanti hundinuu isumaan ta'e waan ta'e keessaa isa malee kan ta'e tokkollee hin jiru. Jireenyi isa keessa ture jireenyis ifa namootaa ture. Maqaan waaqayyoo ulfaatu. Aduun inni ba'e sun egaa Milkiyaas waggaa 430 dura otuu gooftaa Yesuus Kiristoos hin dhufin otuu gooftaa Yesuus Kiristoos dhufe hin dhalatin inni dubbatame aduu inni ba'e aduun jireenyaa aduun qajeelummaa inni ba'e sun ifa namaati jedha. Inni jireenya namaaf kenne jireenyi isa keessa ture inni ifa ture jireenyi immoo isa keessa turedha. Maqaan waaqayyoo ulfaatu. Ifa kana keessa warra jiraatan jireenya eebbaa jireenya ulfina jireenya nagaa. Haleluuyaa. Hirriba nagaa irraa faayidaa turamnis nagaan koo irraa hafaadha jedhamni. Haleluuyaa. Isaan wajjin jiraachuu keessa jira nagaa sun. Isaan wajjin isa keessa jiraachuu keessa jira nagaa sun. Kakuu moofaa keessatti akkuma dubbanne raajii Milkiyaas kun saba Israa'elitti akkuma dubbatu otuma isaan wajjin jira jedhanii dukkana kee jiraachuun jira wallaansoo qabaachuun jira. Maaliif? Yoo qajeelummaadhaan isaa wajjin jiraatu garaa keenya guutuudhaan otuma isaa wajjin jiraannu wallaansoon hin jiru jechuu miti. Garuu laphee keenya iddoo lamatti irree yaada garaa garaa keessa jiraachaa yoo jiraanne sagalee isaa wajjin waliin agarra.
kakuu waaqayyo wajjin waliin agarru hafuura waaqayyo wajjin waliin agarru isa waaqayyo nuti dubbate wajjin waliin agarru karaa keenya wallaansoo qabaachuu danda'a adeemsi keenya kakuu waaqayyo nuti dubbate bira yeroo boqaafajee adeemne biyyuma lafaa kana keessa yeroo jiraannu jira wanti waaqayyo nuti dubbate bira ga'uudhaaf yeroo adeemnu wallaansoo bu'aa ba'ee jiraachuu danda'a maqaan waaqayyo ulfaatu isaa wajjin yeroo adeemnu yaada isaa keessa taanee isatti maxxannee yeroo adeemnu akkuma faarfattoonni nama jechaa jiran sittan siqaa sittan maxxana akkuma faarfattoonni nama jedhan akkuma isaan hojii nama faarfachaa ture isatti maxxannee yaada isaa keessa isaa wajjin walii gallee gara yaada waaqayyo nuuf kennetti yeroo adeemnu wallaansoon hin jiru jechuudha garuu akkuma faarfachaa olle immoo nama gooftaan fuudhee ka'ee tokko irra bu'uu danda'u gaaratu gadi jedhaaf dukkanatu ifaaf wallaansoo irratti mo'icha argata maqaan waaqayyo ulfaatu akka warra duulee lolee duudhaan eegalutti adeemu warri gooftaan suusitti adeeman maqaan waaqayyo ulfaatu wallaansoon hin jiru jechuudha bu'aa ba'ii biyya lafaa kana kee jiru hin jiru jechuudha isarra garuu ol jedhanii adeemu warri kan isaa ta'an maqaan waaqayyo ulfaatu dhugaa hafuuratti qajeelummaa tuuri isa waaqessanii aduu isaaniif ba'e aduu qajeelummaa kanarraa kan ka'e aduu qajeelummaa ifisaa fayyina of keessaa qabu kana keessa jiraachuu isaaniirraa kan ka'e haalotarra adeemu maqaan waaqayyo ulfaatu haleluuyaa garuu aarsaa xuraa'aa mana waaqootti fidaa jireenya adda ta'e jiraachaa waaqayyoon waaqessina taanaani jireenyi keenya ammallee irra deebinee of ilaaluun akka nurra jiru sagaleen waaqayyo nutti dubbata barii fayyinaati jedha waa'ee ifa kanaa Luqaas immoo boqonnaa 1:78 irratti Luqaas 1:78 nan dubbisa maqaa gooftaa Yesuusiin waaqayyo keenya araara isaa isa ho'aan guuteeni barii fayyinaa nuuf bariisisa haleluuyaa warra maqaasaa sodaataniif warra isa eeggataniif isin warra maqaa koo sodaattaniif barii fayyinaatu isiniif baay'ee maqaan waaqayyo ulfaatu haleluuyaa barii fayyinaa isa shaayin godhu isa mul'atu isa fagootti mul'atu isa argamu isatu isiniif ba'a aduun qajeelummaa yeroo isiniif ba'u maqaan waaqayyo bara baraan galateeffamu har'a ani sagaleedhuma kanaan akka kadhannu waaqayyo barbaada waaqayyo barii fayyinaa nuuf barbaada aduu qajeelummaa Yesuus Kiristoos takkaa dhufeera nu wajjin jira garuu gara kootti deebi'a waaqayyo kuma saba Israa'eliin jedheeru sana gara waaqayyootti deebinee galgala kana waaqeffannaa keenya akka ilaallu tajaajila keenya jireenya keenya akka ilaallu gara isa eebba nuuf deebi'u kanatti akka deebi'u akka ilaallu walii wajjin waaqayyoon akka kadhannu barbaada mee qaabannee sagalee kanaan waaqayyoon kadhanna. Abbaa muudaan qabne ilkoo gaarii hin cabne gooftaa Yesuus koo ol jaalubuuk kaaftee natti hin cuufanne halos natti hin kuufanne dhiistee cubbuu koo fuudhee lubbuuk edikee narratti ta'u edikee narratti ta'u dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya irratti akka eebbifamtan abdii qabna waa'ee sagantaa keenya gaaffii yookaan yaada yoo qabaattaniif karaa teessoo xalayaa keenya rwv@tevelingsvine13 Oslo Norway jedhaatiin nu barreessaa yookaanis karaa iimeeyila keenya raadiyoowarrawangeelaa@gmail.com jechuudhaan nu qunnamaa torbee sagantaa biraatiin hamma walitti deebinutti nagaa waaqayyootiin hundattuu situu naaf jira ati naatti mirratini bara kundaa siif laadhee rakkate siqannoon jiraadhe siidu kan deemaa jabaadhe bara kundaa siif laadhee yoo ta'e sifannoo qobaadhe siidu kan deemaa jabaadhe
qabaachuu kootan boona siin qabbeen darbeem lafoona wantoota lafarraa miti nama siin qabutu sabboona waan hundaatti leenjisaa koo naaftaatiin barsiisaa tola ingidirfamtu lubbuun koo waa'ee koofis darbee lola edikee narreetaa ta'uu edikee narreetaa ta'uu akeenikee akkasuma na jaallate siinomtuu sin dirqisiisne yommuun gaara keetti fiigee ofirraa nan ittisiisne hoosii gaatamaa daddonkoo kanumaayyuu lichisiisne saakattee lixee godookoo haalli koo sin jibbisiisne Rakonda siflaade Nakate sikannon jiraade Sidu kande majabaade Rakonda siflaade Ota isifanno ko baade Sidu kande majabaade Jinatu iste ofae narrate namo argite na diste nemtu udake totonda emo yari dawana biyanike isakame tanko kama yada binko firniko ayana kenagu gama edike narreta ta'uu edike narreta ta'uu akeenikee Arkikee hamaadhaan se'ee muti qabdeena hiite Uno gaarummaaf naaf ta'ee naaf tokkoon beektuun na miite inni dur naa boonsisee har'a gaaroo naa boonsisee jaarre naa ka'uuf jaallatee warra sin maqaa dhoofsisee Yesuus naaf jettee baakoo baattee fannoorra ooltee okoteen siin lubbuun koo badeessa ooltee har'a buddena keenyadhaa sifaan jiraadha Fudhu murii koo si bal'aadha har'a buddena keenyadhaa sifaan jiraadha Fudhu murii koo si bal'aadha